Jireenya kun bar hiriiruma dheeraa tokko waggaa hedduu waan jiraatetti fakkaatullee akkuma irraa eegalte sanitti xumurtu. Qaama qullaa akkuma dhuftetti qullaa deemta. Ilkee takka malee ergoo qofaan eegalta. Qabsoo jireenyaa jilbaan lafarra eegaltee erga diriirtee dhaabbattee booda iddoo gajjettee uleen dhadhaabbataa xumurtu. Jalqabni kee dhumateeti bakka irraa eegalte tan hin dagatin xumura kee waan ta'eef. Jireenya kana nama darree tokko taatee eegalte gatii beekaa abbaa qabeenyaa abbaa aangootii fi nama beekamaa feete yoo taatellee akkuma biyya irraa uumamtetti biyyatti laaqamta. Kan humaa hin beekne uumamteeti irraanfattee akka humaa hin yaadanne kun deemta. Humaa qabattee hin dhufne humaatis qabattee hin deemtu. Gaafa dhuftu ifiif bocheetii gaafa deemtu immoo nama bochifta. Jireenya harka namarratti eegalteeti gurmuu yookiin gateettii namarratti xumurta. Dhalachuun kee du'oo keetti maali nadda? Du'uun kee dhalachuu keetirra maali nammaata? Jireenyi jalqabaa fi xumurri isaa tokkuma. Obboleeyyan kee hammeenya irraa dubbachaa ooluun gaaromminaa miti. Dhumaafuu ati nama gaarii ta'e. Of hin tuulin nama kabaji. Gaaromminni keetuu siif kafaluuf jiraata. Akkuma ati nama hedduu ol jirtu namni hedduun tokko si ol jira. Hundaa ol garuu rabbii guddaan jiraachuu quba qabaadhu.